Yoo yaar ka funii akkam jirtu jaalleewwan koo qaalii maatiin supporoomiyaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalaaf kan kabajaa isin haadha qabu jechaa guyyaarraa odeeffannoo wayichaa waan barbaachisaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Odeeffannoo koo guyyaarraa keessatti sajjeefamuu artistii jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gaazexeessituu LTV duraanii kan turte Beetlehem Taaffasee yookaan Beetiin baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. Akkasuma qophii koo irraa keessatti viidiyoo Haacaaluu Hundeessaa Beetlehem Taaffasee gaaffiif deebii isaan waliin taasisan keessaa kan isin bashannansiisuu fi irraa baratu kan jedhu kanan isiniif qoodu ta'a. Akkasuma dabalataatiin dubbii ishin dhimma Jawaar Mohammedii fi obboleen Coollataa irratti dubbatte kitaaba ishee keessaa kanan isinii qoodu ta'a hanga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Namoonni chaanaalii koo faraa taasisa yoo jiraattan Super Oromiyaa subscribe taasisaa akkasuma viidiyoo kana maatiin koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa humna naaf ta'an isiniin jedha. Hanga xumuraatti na hordofaan affeerraa koo kabajaatii itti fufuun kanan isiniif dhiyeessu ta'a na waliin tura. Egaa walitti deebinee jirra jaallatamoo maatii koo kallattiin gara dhimma ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatti otoo hin darbiin dura kitaaba beetii keessaa bakka isin bashannansiisa jedhu tokko isiniif hiruuf filadheen jira. Dhimma kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessaa na waliin tura. Kitaaba ishee fuula 281 irratti waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa tokko caqasti. Kunis akkas ture. Haati manaa fi abbaa manaa yeroo hundaa galgala TV ilaaluutiin kadhatanii ciisu turani. Garuu abbaan manaa sababa kadhannaa kanaatiif haadha manaasaa galagalee ilaalee hin beeku. Haati manaas abbaa manaa ishee kajeeluutiin gara ogeessa xiinsammuu tokkotti dhattee gorsa fudhatti. Erga dhimma ishee tokko tokkoon itti himtee booda ogeessi xiinsammuu kun akkas jechuun gorsa. Uffata baqaqaa qaama kee mul'isu uffadhu akkasuma qaama keetti dibata dibadhuutii wajjin kadhadhu achiin wajjin ciisaa jechuun itti hima. Garuu abbaan manaa yeroo haati manaa gocha kana gootu wanta yaadamne tokko jechuun itti deebisa. Yeroo isheen uffata baqaqaa fi qaama isheetti dibata dibattee dhuftu kana akkas jedheeni maaloo bareedduu koo uffata qorraa dabaladhu malee sitti qorraa akkas jechuutiin haamilee haadha manaasaa cabse. Beetiinis kana taajjabuutiin abbaan manaa akkasiis jiraam jettee katabdee jirti. Namoonni hedduus raajeffatanii dhimma kana waliif qooduu irratti argamu. Dhimma Haacaaluu Hundeessaatiinis wal qabatee Beetiin kitaaba ishee keessatti dhimmoota hedduu katabdee jirti. Achi keessaa muraasa isiniif kanan qoodu ta'a. Guyyaa tokko gara istiidiyoo otoo seenaa jirru Haacaaluun akkas jechuun na gaafadhu naan jedhe. Ati miseensa ABO'dhaa jedhii na gaafadhu naan jedhe jetti. Anis achumaan rifadhee maaliif jedheen itti fufees ati miseensa ABO'dhaa jedheen gaafadhe. Innis lakki miti jedhee naaf deebise. Anis naasuutiin walumaan gara istiidiyootti seenna jetti. Haasaa Haacaaluu keessaa fi Beetii waliin taasisan kan isin barsiisuu fi isin bashannansiisa jedhu tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Itti aansuutiinis dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti icciti ishiin baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. ቪዲዮ ከነ ሆርዶፋ ወልት ደብና እንግዳዬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ወጣት የኦሮሚያ ሙዚቃ ተጫዋቹ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ እዚያ አጠገቤ ነው ያለው አብራችሁ ይቆዩ ሃጫሉ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆይሽ እንዴት በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳዬ ሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብረሽ ስለጋበሽ መቼ ያዘጋጃቸው እንዴት አዘጋጃቸው ሚስጥር ነበር ወይ ግጥሙ እንግዲህ ብዙ ነው ቤቲ ያለ ሐመደንደኞ ከነጫላ ማልጎኑፍ ጤናስ ገበር ጉዳ አከወጅን ቡቡሉፍ ሙከርን እንግዲህ የቻለውን ከእንግዲህ ምን እናደርግ ትንሹንም ትልቁንም ገበርን አብረን እንድንኖር ብለን ኦብሱዋኑ መጅሩ ኦብሴኔ አማ ኦብሳ መታገስ ያለ ነው ታገስን መታገስ ያለብንን ያክል ኤርገስ ወዳ ፈካቴ ከኤኒሽት ጨብሳ ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው dhimma ajjechaa gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hanga ammaatti ragaan qabatamaa ta'e hin argamne. Namoonni hedduu akka jedhanitti Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame guyyaadha jechuun dubbatu. Erga masaraa mootummaa keessatti ajjeesanii galgala konkolaataa isaa keessa kaa'uutiin gara galaan geessan jedhanii namoonni adda addaa ni haasa'u. Garuu yaadni Beetlehem kitaaba ishee irratti barreessite yaada kanaa wajjin kan wal faallessudha. Beetlehem akkas jechuutiin kitaaba ishee keessatti katabdee jirti. Haacaaluun otoo hin ajjeefamiin dura sa'aatii tokko dursee naaf bilbilee ture. Angaruu bilbila isaa kana hin argine jetti Beetiin yaada gaabbii of keessaa qabuutiin tarii otoo an argeera ta'e yookaan bilbila kana deebisee fiira ta'e Haacaaluun ooluu ni danda'a jechuun ni dubbatti. Akkasuma dabalataan Haacaaluu Hundeessaa yeroo nu argu yeroo mara of eeggadhaa jarri kun isin ajjeesti jechuutiin nu gorsaa ture. Garuu ofiisaa wanta itti deemu hin barre jechuutiin bifa gaabbii of keessaa qabuutiin hin seenee jecha jedhuutiin katabdee barreessitee jirti jechuudha. Gaazexeessituun LTV duraanii Beetlehem Taaffasee.
fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene edaa hin hubanne hin seene anaatti hin fakkaanne hin seene anaatti hin fakkaanne. akkasumallee dhimma kitaaba ishee keessatti caqaste keessa mooraa habashootaa yookaan nafxanyootaa kan jeeqaa jiru tokko ni jira. Kunis dhimma alaabaa nafxanyootaatiin wal qabatee barreessitedha. Beetiin akkas jechuun dhimma alaabaa nafxanyootaa kana caqasti. Naannoo an itti dhaladhetti bakka xonqaayotaa yookaan bakka itti isaan waaqeffatan tokkotu jira. Mooraa isaanii keessattis baaxiin mana isaanii irratti alaabaa magariisa, bicaa, diimaa yookaan alaabaa nafxanyootaatu dibamee jira. Namni achi dhaqus yeroo mara alaabaa kana ofirratti dibatee deema jetti beetiin kitaaba ishee keessatti. Anis kanumarraan kan ka'e ijoollummaa koorraa kaasee alaabaa kana guyyaa tokkoof adda koo irrattis haa ta'u harka kiyya irratti godhee hin beeku jechuun waa'ee alaabaa nafxanyootaa kana dubbatti. Kanuma arguun nafxanyoonnis maraachaa jiru beetiitti jechuudha. Nutis dhaamsa keenyaatiin Oromoon sabboontitti Oromoo tokkitti beetii kana haa eeggatuun dhaamsa keenya jabaadha. Akkasuma kitaaba ishee keessatti dhimmoota adda addaa kan kaastee fi mooraa nafxanyootaa kan jeeqaa jirtudha. Dhimma qabsoo Oromootiin wal qabachuutiin qabsoo Oromoo akkas jechuun ibsiti. Oromoon gabrummaa yookaan cunqursaa akka bishaanitti dhugaa as ga'eera. Rakkinaa fi cunqursaa keessa jirus namni biraa hin beekuu fi jetti beetiin. Biyya ofiirratti morma buusanii deemuu fi dhukkubsachuun maal akka ta'e isaan ala dhibee kana kan beekuu fi hin jiru. Ani biyya koo nan jaalladha. Biyyi koo garuu uummata kooti jettee kitaaba ishee fuula 222 irratti caqastee jirti. Kunis dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin kan wal qabatudha. Akkasumallee kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota hojii isheetiin wal qabatee gufuuwwan ishee mudatan caqastee jirti. Achi keessaa muraasa gaaffiif deebii namoota bebbeekamoo waliin akka gootuuf gaafattee barreessitee jirti. Kunis gaaffiif deebii kanaaf yeroo namoota bebbeekamoo gaafattu deebiin isaan isheef deebisan kan nama ajaa'ibudha. Pireezidaantii Saalee Warqi Zawudeetti yeroo bilbiltee akka qophii ishee irratti hirmaattu yookaan dhuftu yeroo gaafattuutiin pireezidaantiin kun dheekkamsaatiin dachee itti galagalchite. Akkasuma bilbila koo eessaa fidde jechuun itti dheekkamte. Beetinis yeroo kana suuta jettee sossobuutiin dhiifama jechuutiin bilbila ishee cufatte. Dabalataan immoo gara Azeeb Masfinitti bilbiltee gara qophii isheetti akka hirmaattu yeroo gaafattuun nama salphaana seete jechuutiin deebistee fi beetinis nama cimaatu yaada qabu namaaf qooda jechuutiin bifa yaada gaariitiin deebistee fi jirti. Garuu lamaan isaaniiyyuu qophii kanarratti hin argamne. Akkasuma giiftee duree kan taate Zinaash Taayaachoo waliin wal argitee nagaa gaafachuun gara qophii isheetti akka dhuftee hirmaattu yeroo gaafattu Zinaash Taayaachoo eshi yookiin lakki otoo hin jedhin callistee biraa akka deemte muuxannoo qabdu qooddee jirti. Dubartoonni keenyas dhimma kana akka dubbistanii fi muuxannoo guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Akkasuma kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota Jawaar Mohammadii fi obbo Leencoo Lataarree caqastee yookaan katabdee jirti jechuudha. Dhimma Jawaar Mohammed dargaggeessa diimaa musliimicha jechuutiin dhimmoota Jawaar Mohammed bal'inaan kan barreessitedha. Akkasuma dhimma obbo Leencoo Lataatiin wal qabatee haala yeroo ce'umsaa yookaan chaartiraa bara 1991 turee fi dhimmoota garaagaraa ija jabaachuutiin gaafadheen jira jechuun kitaaba ishee keessatti wanta hedduu barreessitee jirti. Kitaaba kana tokko tokkoon dhimma isaa kanan isiniif dhiyeessu yoo ta'e kitaaba ishee kanarratti dhiibbaa qabaachuun mala jechuun irraa of qusadheen jira. Akkasuma namoonni wanta isiniif dhiyeessu barbaadan koomentii irratti naaf barreessaa deebii gahaa kanan isiniif kennu ta'a. Akkasuma kitaaba kana akka bittattanii dubbistan hundi keessaniyyuu asumaanan isin affeera. Walumaa galatti kitaabni beetii kun ergaa guddaa fi iccitiiwwan hedduu kan of keessatti qabatee jirudha. Yeroo ammaa kana maxxansi marsaa tokkoffaa kan xumuramee fi marsaan lammaffaa kan maxxanfamee gabaarra oolee jirudha. Kitaabni kun yeroo dhiyootti gara afaan Oromootti hiikamee gabaarra akka oolus Beetlehem Taaffasee dubbattee jirti. Egaa hundi keessan bitattanii kitaaba kana akka dubbistan asumaanan isin affeeree isin jajjabeessuun barbaada. Guyyaarraa kanan isiniif dhiyeesse gaggabaabsee dhimmoota kitaaba Beetlehem keessa jiranii fi ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin kan wal qabate ture. Gaaffii adda addaa kitaaba ishee irratti akkasuma dhimmoota garaagaraa irratti yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Namoonni chaanaalii koo haaraa taatan yoo jiraattan ammas irra deebi'uutiin akka isin subscribe gootanii akka maatii koo taatan kabajaanan isin gaafadha. Maatii koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif ulfaadhaa kabaja argadhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.
yoo yaa harka funii akkam jirtu jaalleewwan koo qaalii maatiin supporoomiyaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalaaf kan kabajaa isin haadha qabu jechaa guyyaa irraa odeeffannoo wayichaa waan barbaachisaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Odeeffannoo koo guyyaa irraa keessatti sajjeeffamu artistii jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gaazexeessituu LTV duraanii kan turte Beetlehem Taaffasee yookaan Beetiin Baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. Akkasuma qophii koo irraa keessatti viidiyoo Haacaaluu Hundeessaaf Beetlehem Taaffasee gaaffiif deebii isaan waliin taasisan keessaa kan isin bashannansiisuu fi irraa baratu kan jedhu kanan isiniif qoodu ta'a. Akkasuma dabalataatiin dubbii isheen dhimma Jawaar Mohammedii fi obbo Leencoo Lataa irratti dubbatte kitaaba ishee keessaa kanan isinii qoodu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii koo faraa taasisa yoo jiraattan Super Oromiyaa subscribe taasisaa akkasuma viidiyoo kana maatiin koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa humna naaf ta'an isiniin jedha. Hanga xumuraatti na hordofaa affeerraa koo kabajaatii itti fufuun kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Na waliin tura. Egaa walitti deebinee jirra jaallatamoo maatii koo kallattiin gara dhimma ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatti otoo hin darbiin dura kitaaba beetii keessaa bakka isin bashannansiisa jedhu tokko isiniif hiruu filadheen jira. Dhimma kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessaa na waliin tura. Kitaaba ishee fuula 281 irratti waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa tokko caqasti. Kunis akkas ture. Haati manaa fi abbaa manaa yeroo hundaa galgala TV ilaaluutiin kadhatanii ciisu turani. Garuu abbaan manaa sababa kadhannaa kanaatiif haadha manaasaa galagalee ilaalee hin beeku. Haati manaas abbaa manaa ishee kajeeluutiin gara ogeessa xiinsammuu tokkotti dhaqxee gorsa fudhatti. Erga dhimma ishee tokko tokkoon itti himtee booda ogeessi xiinsammuu kun akkas jechuun gorsa. Uffata baqaqaa qaama kee mul'isu uffadhu akkasuma qaama keetti dibata dibadhuutii wajjin kadhadhu achiin wajjin ciisaa jechuun itti hima. Garuu abbaan manaa yeroo haati manaa gocha kana gootu wanta yaadamne tokko jechuun itti deebisa. Yeroo isheen uffata baqaqaa fi qaama isheetti dibata dibattee dhuftu kana akkas jedheeni maaloo bareedduu koo uffata qorraa dabaladhu malee sitti qorraa akkas jechuutiin haamilee haadha manaasaa cabse. Beetiinis kana taajjabuutiin abbaan manaa akkasiis jiraam jettee katabdee jirti. Namoonni hedduus raajeffatanii dhimma kana waliif qooduu irratti argamu. Dhimma Haacaaluu Hundeessaatiinis wal qabatee Beetiin kitaaba ishee keessatti dhimmoota hedduu katabdee jirti. Achi keessaa muraasa isiniif kanan qoodu ta'a. Guyyaa tokko gara istiidiyoo otoo seenaa jirru Haacaaluun akkas jechuun na gaafadhu naan jedhe. Ati miseensa ABO'dhaa jedhii na gaafadhu naan jedhe jetti. Anis achumaan rifadhee maaliif jedheen itti fufees ati miseensa ABO'dhaa jedheen gaafadhe. Innis lakki miti jedhee naaf deebise. Anis naasuutiin walumaan gara istiidiyootti seenna jetti. Haasaa Haacaaluu keessaa fi Beetii waliin taasisan kan isin barsiisuu fi isin bashannansiisa jedhu tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Itti aansuutiinis dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti icciti ishiin baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. ቪዲዮ ከነ ሆርዶፋ ወልት ደብና እንግዳዬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ወጣት ነው። የኦሮምኛ ሙዚቃ ተጫዋቹ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ እዚያ አጠገቤ ነው ያለው። አብራችሁ ይቆዩ። ሃጫሉ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። እንዴት? በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳዬ ሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብረሽ ስለጋበሽ። መቼ ያዘጋጃቸው እንዴት አዘጋጃቸው ሚስጥር ነበር ወይ? ግጥሙ እንግዲህ ብዙ ነው ቤቲ ያለ ሐመደንዴኞ ከነጫላ ማልጎኑፍ ጤናስ ገበር ጉዳ አከወጅን ቡቡሉፍ ሞከርን እንግዲህ የቻለውን ከእንግዲህ ምን እናደርግ ትንሹንም ትልቁንም ገበርን አብረን እንድንኖር ብለን ኦብሱዋኑ መጅሩ ኦብሴኔ አማ ኦብሳ መታገስ ያለ ነው። ታገስን መታገስ ያለብንን ያክል ኤርገ ሶዳ ፈካቴ ከኤኒሽት ጨብሳ ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው dhimma ajjechaa gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hanga ammaatti ragaan qabatamaa ta'e hin argamne. Namoonni hedduu akka jedhanitti Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame guyyaadha jechuun dubbatu. Erga masaraa mootummaa keessatti ajjeesanii galgala konkolaataa isaa keessa kaa'uutiin gara galaan geessan jedhanii namoonni adda addaa ni haasa'u. Garuu yaadni Beetlehem kitaaba ishee irratti barreessite yaada kanaa wajjin kan wal faallessudha. Beetlehem akkas jechuutiin kitaaba ishee keessatti katabdee jirti. Haacaaluun otoo hin ajjeefamiin dura sa'aatii tokko dursee naaf bilbilee ture. Hangaruu bilbila isaa kana hin argine jetti Beetiin. Yaada gaabbii of keessaa qabuutiin tarii otoo an argeera ta'e yookaan bilbila kana deebisee fiira ta'e Haacaaluun ooluu ni danda'a jechuun ni dubbatti. Akkasuma dabalataan Haacaaluu Hundeessaa yeroo nu argu yeroo maraa of eeggadhaa jarri kun isin ajjeesti jechuutiin nu gorsaa ture. Garuu ofiisaa wanta itti deemuu hin barre jechuutiin bifa gaabbii of keessaa qabuutiin hin seenee jecha jedhuutiin katabdee barreessitee jirti jechuudha. Gaazexeessituun LTV duraanii Beetlehem Taaffasee.
fakkaanne Hiseene Edaakinu baanne Hiseene Anaatti fakkaanne Hiseene Anaatti fakkaanne akkasumallee dhimma kitaaba ishee keessatti caqaste keessa mooraa habashootaa yookaan nafxanyootaa kan jeeqaa jiru tokko ni jira. Kunis dhimma alaabaa nafxanyootaatiin wal qabatee barreessitedha. Beetiin akkas jechuun dhimma alaabaa nafxanyootaa kana caqasti. Naannoo an itti dhaladhetti bakka xonqaayotaa yookaan bakka itti isaan waaqeffatan tokkotu jira. Mooraa isaanii keessattis baaxiin mana isaanii irratti alaabaa magariisa, bicaa, diimaa yookaan alaabaa nafxanyootaatu dibamee jira. Namni achi dhaqus yeroo mara alaabaa kana ofirratti dibatee deema jetti beetiin kitaaba ishee keessatti. Anis kanumarraan kan ka'e ijoollummaa koorraa kaasee alaabaa kana guyyaa tokkoof adda koorrattis haa ta'u harka kiyya irratti godhee hin beeku jechuun waa'ee alaabaa nafxanyootaa kana dubbatti. Kanuma arguun nafxanyoonnis maraachaa jiru beetiitti jechuudha. Nutis dhaamsa keenyaatiin Oromoon sabboontitti Oromoo tokkitti beetii kana haa eeggatuun dhaamsa keenya jabaadha. Akkasuma kitaaba ishee keessatti dhimmoota adda addaa kan kaastee fi mooraa nafxanyootaa kan jeeqaa jirtudha. Dhimma qabsoo Oromootiin wal qabachuutiin qabsoo Oromoo akkas jechuun ibsiti. Oromoon gabrummaa yookaan cunqursaa akka bishaanitti dhugaa as ga'eera. Rakkinaa fi cunqursaa keessa jirus namni biraa hin beekuu fi jetti beetiin. Biyya ofii irratti morma buusanii deemuu fi dhukkubsachuun maal akka ta'e isaan ala dhibee kana kan beekuu fi hin jiru. Ani biyya koo nan jaalladha. Biyyi koo garuu uummata kooti jettee kitaaba ishee fuula 222 irratti caqastee jirti. Kunis dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin kan wal qabatudha. Akkasumallee kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota hojii isheetiin wal qabatee gufuuwwan ishee mudatan caqastee jirti. Achi keessaa muraasa gaaffiif deebii namoota bebbeekamoo waliin akka gootuuf gaafattee barreessitee jirti. Kunis gaaffiif deebii kanaaf yeroo namoota bebbeekamoo gaafattu deebiin isaan isheef deebisan kan nama ajaa'ibudha. Pireezidaantii Saalee Warqee Zawudeetti yeroo bilbiltee akka qophii ishee irratti hirmaattu yookaan dhuftu yeroo gaafattuutiin pireezidaantiin kun dheekkamsaatiin dachee itti galagalchite. Akkasuma bilbila koo eessaa fidde jechuun itti dheekkamte. Beetinis yeroo kana suuta jettee sossobuutiin dhiifama jechuutiin bilbila ishee cufatte. Dabalataan immoo gara Azeeb Masfinitti bilbiltee gara qophii isheetti akka hirmaattu yeroo gaafattuun nama salphaana seete jechuutiin deebistee fi beetinis nama cimaatu yaada qabu namaaf qooda jechuutiin bifa yaada gaariitiin deebistee fi jirti. Garuu lamaan isaaniiyyuu qophii kanarratti hin argamne. Akkasuma giftee duree kan taate Zinash Taayyachoo waliin wal argitee nagaa gaafachuun gara qophii ishee akka dhuftee hirmaattu yeroo gaafattu Zinash Taayyachoo eeshi yookiin lakki otoo hin jedhin callistee duraa akka deemte muuxannoo qabdu qooddee jirti. Dubartoonni keenyas dhimma kana akka dubbistanii fi muuxannoo guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Akkasuma kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota Jawaar Mohammadii fi obbo Leencoo Lataarree caqastee yookaan katabdee jirti jechuudha. Dhimma Jawaar Mohammed dargaggeessa diimaa musliimicha jechuutiin dhimmoota Jawaar Mohammed bal'inaan kan barreessitedha. Akkasuma dhimma obbo Leencoo Lataatiin wal qabatee haala yeroo ce'umsaa yookaan chaartiraa bara 1991 turee fi dhimmoota garaagaraa ija jabaachuutiin gaafadheen jira jechuun kitaaba ishee keessatti wanta hedduu barreessitee jirti. Kitaaba kana tokko tokkoon dhimma isaa kanan isiniif dhiyeessu yoo ta'e kitaaba ishee kanarratti dhiibbaa qabaachuu mala jechuun irraa of qusadheen jira. Akkasuma namoonni wanta isiniif dhiyeessu barbaadan koomentii irratti naaf barreessaa deebii gahaa kanan isiniif kennu ta'a. Akkasuma kitaaba kana akka bittattanii dubbistan hundi keessaniyyuu asumaanan isin affeera. Walumaa galatti kitaabni beetii kun ergaa guddaa fi iccitiiwwan hedduu kan of keessatti qabatee jirudha. Yeroo ammaa kana maxxansi marsaa tokkoffaa kan xumuramee fi marsaan lammaffaa kan maxxanfamee gabaarra oolee jirudha. Kitaabni kun yeroo dhiyootti gara afaan Oromootti hiikamee gabaarra akka oolus Beetlehem Taaffasee dubbattee jirti. Egaa hundi keessan bitattanii kitaaba kana akka dubbistan asumaanan isin affeeree isin jajjabeessuun barbaada. Guyyaarraa kanan isiniif dhiyeesse gaggabaabsee dhimmoota kitaaba Beetlehem keessa jiranii fi ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin kan wal qabate ture. Gaaffii adda addaa kitaaba ishee irratti akkasuma dhimmoota garaagaraa irratti yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Namoonni chaanaalii koo haaraa taatan yoo jiraattan ammas irra deebi'uutiin akka isin subscribe gootanii akka maatii koo taatan kabajaanan isin gaafadha. Maatii koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif ulfaadhaa kabaja argadhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.
Yoo yaa harka fuunee akkam jirtu jaalleewwan koo qaalii maatiin Super Oromiyaa hundi keessan bakka jirtanitti nageenya koo kan jaalaaf kan kabajaa isin haadha qabu jechaa guyyaa irraa odeeffannoo wayichaa waan barbaachisaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Odeeffannoo koo guyyaa irraa keessatti sajjeeffamu artistii jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee gaazexeessituu LTV duraanii kan turte Beetlehem Taaffasee yookaan Beetiin baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. Akkasuma qophii koo irraa keessatti viidiyoo Haacaaluu Hundeessaaf Beetlehem Taaffasee gaaffiif deebii isaan waliin taasisan keessaa kan isin bashannansiisuu fi irraa baratu kan jedhu kanan isiniif qoodu ta'a. Akkasuma dabalataatiin dubbii ishin dhimma Jawaar Mohammedii fi obboleen Coollataa irratti dubbatte kitaaba ishee keessaa kanan isinii qoodu ta'a. Hanga xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii koo haaraa taatan yoo jiraattan Super Oromiyaa subscribe taasisaa akkasuma viidiyoo kana maatiin koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa humna naaf ta'an isiniin jedha. Hanga xumuraatti na hordofaa affeerraa koo kabajaatii itti fufuun kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Na waliin tura. Egaa walitti deebinee jirra jaallatamoo maatii koo kallattiin gara dhimma ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatti otoo hin darbiin dura kitaaba beetii keessaa bakka isin bashannansiisa jedhu tokko isiniif hiruu filadheen jira. Dhimma kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessaa na waliin tura. Kitaaba ishee fuula 281 irratti waa'ee abbaa manaa fi haadha manaa tokko caqasti. Kunis akkas ture. Haati manaa fi abbaa manaa yeroo hundaa galgala TV ilaaluutiin kadhatanii ciisu turani. Garuu abbaan manaa sababa kadhannaa kanaatiif haadha manaa isaa galagalee ilaalee hin beeku. Haati manaas abbaa manaa ishee kajeeluutiin gara ogeessa xiinsammuu tokkotti dhattee gorsa fudhatti. Erga dhimma ishee tokko tokkoon itti himtee booda ogeessi xiinsammuu kun akkas jechuun gorsa. Uffata baqaqaa qaama kee mul'isu uffadhu akkasuma qaama keetti dibata dibadhuutii wajjin kadhadhu achiin wajjin ciisaa jechuun itti hima. Garuu abbaan manaa yeroo haati manaa gocha kana gootu wanta yaadamne tokko jechuun itti deebisa. Yeroo isheen uffata baqaqaa fi qaama isheetti dibata dibattee dhuftu kana akkas jedheeni maaloo bareedduu koo uffata qorraa dabaladhu malee sitti qorraa akkas jechuutiin haamilee haadha manaa isaa cabse. Beetiinis kana taajjabuutiin abbaan manaa akkasiis jiraam jettee katabdee jirti. Namoonni hedduus raajeffatanii dhimma kana waliif qooduu irratti argamu. Dhimma Haacaaluu Hundeessaatiinis wal qabatee Beetiin kitaaba ishee keessatti dhimmoota hedduu katabdee jirti. Achi keessaa muraasa isiniif kanan qoodu ta'a. Guyyaa tokko gara istiidiyoo otoo seenaa jirru Haacaaluun akkas jechuun na gaafadhu naan jedhe. Ati miseensa ABO'dhaa jedhii na gaafadhu naan jedhe jetti. Anis achumaan rifadhee maaliif jedheen itti fufees ati miseensa ABO'dhaa jedheen gaafadhe. Innis lakki miti jedhee naaf deebise. Anis naasuutiin walumaan gara istiidiyootti seenna jetti. Haasaa Haacaaluu keessaa fi Beetii waliin taasisan kan isin barsiisuu fi isin bashannansiisa jedhu tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Itti aansuutiinis dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti icciti ishiin baaste kanan isin biraan ga'u ta'a. ቪዲዮ ከነ ሆርዶፋ ወልት ደብና እንግዳለኝ እንግዳዬ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው፣ ወጣት ነው። የኦሮሚያ ሙዚቃ ተጫዋቹ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ እዚያ አጠገቤ ነው ያለው። አብራችሁ ይቆዩ። ሃጫሉ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። እንዴት? በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳዬ ሆነ ስለመጣ ስቱዲዮ ድረስ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከአክብረሽ ስለጋበሽ። መቼ ያዘጋጃቸው እንዴት አዘጋጃቸው ሚስጥር ነበር ወይ? ግጥሙ እንግዲህ ብዙ ነው ቤቲ ያለ ሐመደንዴኞ ከነጫለ ማልጎኑፍ ጤናስ ገበር ጉዳ አከወጅን ቡቡሉፍ ሙከርን እንግዲህ የቻለውን ከእንግዲህ ምን እናደርግ ትንሹንም ትልቁንም ገበርን አብረን እንድንኖር ብለን ኦብሱዋኑ መጅሩ ኦብሴኔ አማ ኦብሳ መታገስ ያለ ነው። ታገስን መታገስ ያለብንን ያክል ኤርገ ሶዳ ፈካቴ ከኤኒሽ ይትጨብሳ ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው ፍርሃት ከመሰለ ተነስቼ አልጨርሰው dhimma ajjechaa gooticha keenya Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee hanga ammaatti ragaan qabatamaa ta'e hin argamne. Namoonni hedduu akka jedhanitti Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame guyyaadha jechuun dubbatu. Erga masaraa mootummaa keessatti ajjeesanii galgala konkolaataa isaa keessa kaa'uutiin gara galaan geessan jedhanii namoonni adda addaa ni haasa'u. Garuu yaadni Beetlehem kitaaba ishee irratti barreessite yaada kanaa wajjin kan wal faallessudha. Beetlehem akkas jechuutiin kitaaba ishee keessatti katabdee jirti. Haacaaluun otoo hin ajjeefamiin dura sa'aatii tokko dursee naaf bilbilee ture. Hangaruu bilbila isaa kana hin argine jetti Beetiin yaada gaabbii of keessaa qabuutiin tarii otoo an argeera ta'e yookaan bilbila kana deebisee fiira ta'e Haacaaluun ooluu ni danda'a jechuun ni dubbatti. Akkasuma dabalataan Haacaaluu Hundeessaa yeroo nu argu yeroo maraa of eeggadhaa jarri kun isin ajjeesti jechuutiin nu gorsaa ture. Garuu ofiisaa wanta itti deemu hin barre jechuutiin bifa gaabbii of keessaa qabuutiin hin seenee jecha jedhuutiin katabdee barreessitee jirti jechuudha. Gaazexeessituun LTV duraanii Beetlehem Taaffasee.
fakkaanne Hinseene edaakinu baanne Hinseene anaatti hin fakkaanne Hinseene anaatti hin fakkaanne akkasumallee dhimma kitaaba ishee keessatti caqaste keessa mooraa habashootaa yookaan nafxanyootaa kan jeeqaa jiru tokko ni jira. Kunis dhimma alaabaa nafxanyootaatiin wal qabatee barreessitedha. Beetiin akkas jechuun dhimma alaabaa nafxanyootaa kana caqasti. Naannoo an itti dhaladhetti bakka xonqaayotaa yookaan bakka itti isaan waaqeffatan tokkotu jira. Mooraa isaanii keessattis baaxiin mana isaanii irratti alaabaa magariisa, bicaa, diimaa yookaan alaabaa nafxanyootaatu dibamee jira. Namni achi dhaqus yeroo mara alaabaa kana ofirratti dibatee deema jetti beetiin kitaaba ishee keessatti. Anis kanumarraan kan ka'e ijoollummaa koorraa kaasee alaabaa kana guyyaa tokkoof adda koorrattis haa ta'u harka kiyya irratti godhee hin beeku jechuun waa'ee alaabaa nafxanyootaa kana dubbatti. Kanuma arguun nafxanyoonnis maraachaa jiru beetiitti jechuudha. Nutis dhaamsa keenyaatiin Oromoon sabboontitti Oromoo tokkitti beetii kana haa eeggatuun dhaamsa keenya jabaadha. Akkasuma kitaaba ishee keessatti dhimmoota adda addaa kan kaastee fi mooraa nafxanyootaa kan jeeqaa jirtudha. Dhimma qabsoo Oromootiin wal qabachuutiin qabsoo Oromoo akkas jechuun ibsiti. Oromoon gabrummaa yookaan cunqursaa akka bishaanitti dhugaa as ga'eera. Rakkinaa fi cunqursaa keessa jirus namni biraa hin beekuu fi jetti beetiin. Biyya ofii irratti morma buusanii deemuu fi dhukkubsachuun maal akka ta'e isaan ala dhibee kana kan beekuu fi hin jiru. Ani biyya koo nan jaalladha. Biyyi koo garuu uummata kooti jettee kitaaba ishee fuula 222 irratti caqastee jirti. Kunis dhimma abbaa biyyummaa Oromootiin kan wal qabatudha. Akkasumallee kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota hojii isheetiin wal qabatee gufuuwwan ishee mudatan caqastee jirti. Achi keessaa muraasa gaaffiif deebii namoota bebbeekamoo waliin akka gootuuf gaafattee barreessitee jirti. Kunis gaaffiif deebii kanaaf yeroo namoota bebbeekamoo gaafattu deebiin isaan isheef deebisan kan nama ajaa'ibudha. Pireezidaantii Saalee Warqi Zawudeetti yeroo bilbiltee akka qophii ishee irratti hirmaattu yookaan dhuftu yeroo gaafattuutiin pireezidaantiin kun dheekkamsaatiin dachee itti galagalchite. Akkasuma bilbila koo eessaa fiddee jechuun itti dheekkamte. Beetinis yeroo kana suuta jettee sossobuutiin dhiifama jechuutiin bilbila ishee cufatte. Dabalataan immoo gara Azeeb Masfinitti bilbiltee gara qophii isheetti akka hirmaattu yeroo gaafattuun nama salphaana seete jechuutiin deebisteefi. Beetinis nama cimaatu yaada qabu namaaf qooda jechuutiin bifa yaada gaariitiin deebisteefi jirti. Garuu lamaan isaaniiyyuu qophii kanarratti hin argamne. Akkasuma giftee duree kan taate Zinash Taayyachoo waliin wal argitee nagaa gaafachuun gara qophii ishee akka dhuftee hirmaattu yeroo gaafattu Zinash Taayyachoo eshi yookiin lakki otoo hin jedhin callistee biraa akka deemte muuxannoo qabdu qooddee jirti. Dubartoonni keenyas dhimma kana akka dubbistanii fi muuxannoo guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Akkasuma kitaaba ishee kana keessatti dhimmoota Jawaar Mohammadii fi obbo Leencoo Lataarree caqastee yookaan katabdee jirti jechuudha. Dhimma Jawaar Mohammed dargaggeessa diimaa musliimicha jechuutiin dhimmoota Jawaar Mohammed bal'inaan kan barreessitedha. Akkasuma dhimma obbo Leencoo Lataatiin wal qabatee haala yeroo ce'umsaa yookaan chaartiraa bara 1991 turee fi dhimmoota garaagaraa ija jabaachuutiin gaafadheen jira jechuun kitaaba ishee keessatti wanta hedduu barreessitee jirti. Kitaaba kana tokko tokkoon dhimma isaa kanan isiniif dhiyeessu yoo ta'e kitaaba ishee kanarratti dhiibbaa qabaachuu mala jechuun irraa of qusadheen jira. Akkasuma namoonni wanta isiniif dhiyeessu barbaadan koomentii irratti naaf barreessaa deebii gahaa kanan isiniif kennu ta'a. Akkasuma kitaaba kana akka bittattanii dubbistan hundi keessaniyyuu asumaanan isin affeera. Walumaa galatti kitaabni beetii kun ergaa guddaa fi iccitiiwwan hedduu kan of keessatti qabatee jirudha. Yeroo ammaa kana maxxansi marsaa tokkoffaa kan xumuramee fi marsaan lammaffaa kan maxxanfamee gabaarra oolee jirudha. Kitaabni kun yeroo dhiyootti gara afaan Oromootti hiikamee gabaarra akka oolus Beetlehem Taaffasee dubbattee jirti. Egaa hundi keessan bitattanii kitaaba kana akka dubbistan asumaanan isin affeeree isin jajjabeessuun barbaada. Guyyaarraa kanan isiniif dhiyeesse gaggabaabsee dhimmoota kitaaba Beetlehem keessa jiranii fi ajjecha Haacaaluu Hundeessaatiin kan wal qabate ture. Gaaffii adda addaa kitaaba ishee irratti akkasuma dhimmoota garaagaraa irratti yoo qabaattan koomentii jalatti naaf barreessaa. Namoonni chaanaalii koo haaraa taatan yoo jiraattan ammas irra deebi'uutiin akka isin subscribe gootanii akka maatii koo taatan kabajaanan isin gaafadha. Maatii koo hundi keessan like gochuutiin na jajjabeessaa. Hanga xumuraatti waan hordoftaniif ulfaadhaa kabaja argadhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.